Ayyaan araarri fi nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Guyyaa har'aa gantaa keenya barumsa keenya ni eegala. Innis toopikii irra ilaallu. Toopikiiwwan lama jechuudha. Tokkoffaan macaafni kakuu moofaan iddoo torba yookiin baattuu ibsaa dameelee torbaan qabu ibsamuu isaan jiru. Gabaabbinaan waliin ilaalletti toopikii itti aanutti dabalama. Macaafni kakuu moofaa iddoo yookiin baattuu ibsaa dameelee torbaan qabu ibsamu. Luqqisii booda ibsan keessa inni tokko seera ba'uu 37 fi Maatiyos 25:1-13. Seera ba'uu kana keessatti baattuun ibsaa torba dameelee torba qabu warqee qulqullaa irraa hojjedhu Museen yommuu jedhu hin argina jechuudha. Akka taa'umsa tarree isaatti ibsaa afaa ta'u jedhaan laata. Isa malee Maatiyos 25:1-13 irratti seenaa durboota kurnanii 5 gowwoota 5 abshaalota 5 cuuffaa ejersaa baattuu ibsaa wajjin yommuu qabatan 5 immoo ibsaa qofa qabatan jechuudha. Galkan walakkaa misirroo yommuu ufu warri zenni calalamaan jalaa uume sun nu ergisaa jennaan sagaleen calalamaan asirratti maal bakka bu'u? Sagalee waaqayyooti jechuudha. Sagalee waaqayyoo har'a yommuu nu jalaa uume akkamitti akka alatti dhufaatii Yesuus Kiristoos asirraa wannachuudha. Sagalee waaqayyoo kun baattuu ibsaa torba dameelee torbarra halkanii guyyaa ifachuun har'a waldaa kiristaanarraa baattuun ibsaa har'a waldaa kiristaanarraa hafuura qulqulluudhaan sagalee waaqayyoo kallattiilee torbaa ifa jechuudha. Luuk isa laqqisii lammaffaa irratti ani qabxe Isaayyaas 11:1-2 hidda Iisee keessaa latiin hin ba'a. Dameen duumessa isaa keessa ba'a. Dameelee torban liistii godha. Yesuus Kiristoos damee torba qaba jechuudha asirratti. Isaayyaas 11:1-2 arganna jechuudha. Akkasumas Yohaannis tokko qabaatu mi'a gawannoo dubbisa. Mata dureemti isaatu sagalichi foon uffachuu isaa jedha mata dureessaa jechuudha. Sagalichi waaqayyo ta'uu, sagalichi foon uffachuu. Kanaaf sagalee waaqayyoo Yesuus Kiristoos dameelee torba qaba jechuudha. Dameeleen torban kun immoo eechaa maal akka ta'an as tuuppuma kana keessatti wajjin ilaalla. Inni sadaffaan immoo mul'ata 1-2 baattuun ibsaa waldaa kiristaanaa bakka bu'uu inni arganna jechuudha. Akkasumas Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yommuu deemaa barsiise isa arfaffaa irratti Maatiyos 5:11-20 jechuudha. Fi Luqaas 24:44 irratti Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyoo bakka adda addaatti akka qoqqoode fakkeenya 1-3 irratti illee sagalee waaqayyoo kun jechi akkamitti akka qoqqoodamu tokko waliin ilaalla jechuudha guyyaa har'aa. Dhaggeeffattoota keenya sirriitti dhaggeeffadhaa. Amma Luqqisii Maatiyos 5:17-20 fi Luqaas 24:44 fakkeenya 1-3 immoo macaafa kakuu moofaa baattuu ibsaa dameelee torbaan qabu isarra jalqabna jechuudha. Yesuus Kiristoos biyya lafaarra hoo deemaa barsiise Luqaas 24:44 irratti kana booda Yesuus jecha Yesuus yommuu si wajjin ture waa'ee kootiif seera Musee macaafni seera Musee 5 isaanis macaafa seera uumamaa haga seera keessa deebite 5 kan macaafa seeraa kun immoo gara beekumsaaf sodaa waaqayyoo deebisuudhaaf macaafota beekumsi seeraa ol beekumsa jechuun seera kaali'aan qofa oduu hin ta'in piraktikaali'aan illee kan barreeffame jechuudha. Iyyaasuu 1:8 irratti macaafni seeraa kun afaan kee keessa isa wal qixxeessi eegi macaafa seeratiin jiraatanii jechuudha. Macaafa seeratiin jiraatanii muuxannoo Iyyaasuudhaa haga Iyyoobirraa akka barannuuf. Kanaaf macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo jedhu macaafa Iyyaasuu haga Iyyoob jechuudha. Inni damee tokkoffaan inni bal'aan kun jechuudha. Yesuus Kiristoos macaafa seeraan jedhu kun macaafni seeraa jechaa macaafa seera uumamaa haga macaafa Iyyoob. Inni lammaffaan macaafa raajotaa. Macaafni raajotaa macaafa gorsaa fi macaafa humnaa
counsel in the power macaafa gorsaaf humna macaafa Isaayyaas ega Miikiyaas macaafa hundumtilaa maajjatoo gurguddaaf xixiqqaan kun kana bakka buudha jechuudha yaaggeeffattoota. Inni lammaffaan macaafa faarfannaa macaafni faarfannaa macaafa fakkaatti macaafni faarfannaa maaliif macaafa fakkaatti jedhame hoojiin macaafni faarfannaa isa kana la beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gorsaaf humna fi ogummaaf hubannaa kallattii ogummaatiif faarfachuu waa'ee Yesuus Kiristoos waan ta'e bakka tokkotti inni kun laa macaafa fakkaatti inni bittaan macaafa ogummaaf hubannaa macaafa mootii Salamoon barreesse macaafa weedduu caalu macaafa fakkeenyaa ga weedduu caalu jechuudha. Akka kanaan qoqqoodama macaafni qulqulluu sin yaa galula. Inni bal'aan beekumsiif sodaa Waaqayyoo kun hunduma of keessaa qaba jechuudha. Nixxaan kam of keessaa qaba hunduma isaa jechuudha. Beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo isa bal'aa kana laa kaawwan of keessatti qabata jechuudha. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo kanarratti garam jijjiirra gara gorsaa fi humnaatti jijjiiramatti aanu jechuudha bal'aan itti aanu. Inni itti aanu ogummaaf hubannaa inni kun zammiidiliin kun macaafa faarfannaa macaafa fakkaatti macaafa faarfannaa jedhama. Macaafni faarfannaa bakka gurguddoo shanitti akka qoodamu yuutuubii darbe keessatti inni illee seessa tokko inni dhumaa immoo cuunfaa macaaficha jechuudha. Akkasumas immoo kuuwwan waa'ee beekumsaaf sodaa Waaqayyoo waa'ee gorsaa fi humnaa waa'ee ogummaaf hubannaa bifa aartiitiif faarfachuu jechuudha. Isa kana akkuma jirutti laa macaafa faarfannaa jedhama kanaaf jechuudha. Inni kun macaafni kun baattuu ibsaan kun pilaanii dizaayinii kakuu haaraa jechuudha. Karra inni kun dizaayinii akka kakuu seera hafuuraa hubannuuf kallattiilee torbaan karaa hafuura qulqulluutiin laphee keenya keessa baattuun ibsaa har'a laphee keenya keessa jira jechuudha. Yesuus Kiristoos amantiin garaa keenya keessa buufatee akkuma Efesoon 3:14 Yesuus Kiristoos amantiin garaa keessa Yesuus Kiristoos zameeleen isaa torban jechuudha. Kallattii hafuura qulqulluutiin garaa keenya keessa buufatee jaalalatti hundaaf hundee akkuma bu'atee kallattiilee kanaan dhifa jechuudha lallaphee keenya keessa. Inni kun maaliif nu fayyadoo jettu dizaayinii pilaanii seera hafuuraati jechuudha. Seera hafuuraa akka hubannuuf inni kun ibsa baafata kanneen tokko ba'uu 39:37 Maatiyos 25 1:13 mee maal jedha ba'uun 39:31 baattuu ibsaa warqee qulqullaa irraa hojjetame ibsaa akka tarree taa'umsa mi'a isaa hundumaa cuuffaa ejersaa ibsichaaf ni ta'a. Cuuffaa ejersaa jechuun sagalee Waaqayyooti. Baattuu ibsaa jechuun waldaa kiristaanaa nu jechuudha. Har'a kallattiilee torbaan hafuura qulqulluudhaan sagalee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos laphee keenya irraa hojjetachuudha. Laal fakkeenyota durboota kurnanii jecharratti argama. Maatiyos 1:25 1:13 jechuudha. Durboowwan kunnan yommuu mootummaa Waaqayyoo durboota kurnan warra ibsaa fudhatanii dhirsa misirroo simachuuf fakkaata. Dhirsa misirroo jechuun Yesuus Kiristoos. Durboota kana keessaa 5 gowwootatu 5 abshaalota jiru. Warri gowwoon ibsaa isaanii fudhatan malee cuunfaa ejersaa ibsaatti naqanii fuudhan. Cuunfaa ejersaa sagalee Waaqayyoo jechuudha. Warri abshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qabatanii fudhatan. Dhirsi misirroo galuu turraan hundi isaanii mugan halkan walakkaa immoo sagaleen guddaan dhirsi misirroo kunootii simadhaa ba'aa jedhutu dhaga'ame. Yommuu durboonni kurnan hundi ka'anii ibsaa isaanii tutulfatan. Warri gowwoonni warri abshaalonni ibsaa keenya nu jalaa dhaamuuf ji'aa cuunfaa ejersaa waan nuuf kennaa ittiin jedhan. Warri abshaalonni garuu deebisanii warra gurguran irraa dhaqaa bitadhaa malee kunoo nuuf hin ga'u jedhaniin. Yeroo bitachuuf dhaqan dhirsi misirroo dhufe. Warri qophaa'an warri isa wajjin manacha cicha ol galan balballi ni cufame. Durboonni 5 warri afan immoo booddee dhufanii yaa gooftaa nu bani jedhan. Inni immoo deebisee dhuguma siniin jedhaa an siniin beeku yaa. Sagalee Waaqayyoo jechi Waaqayyoo har'a nu jalaa uumu laphee keenya keessa hin jiraanne akka nutti cufamu kanarraa hubachuun hin danda'amu. Baattuu ibsa kallattii torbaa sagalee Waaqayyoo akka kanaan ifa jechuudha. Mul'ata
tokko lama aga 10 keessattuu 20 maal jedha? Hiikni urjoota torban harka mirgaa argitu akkasumas baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torban dhukataa ture. Amma garuu urjoonni torban ergamoota waldoota torban. Baattuu ibsaan torban waldoota torban sanii hiikama jedha. Baattuu ibsaa jechuun waldaatti har'a sagalee waaqayyoo jechi waaqayyoo kallattiilee torban dameeleen torban kun Yesuus Kiristoos kallattii torban akka nu keechaa ifu hin argina jechuu asirraa. Laal. Isaayyaas 11:1-2 fi Yohaannis 1:4 maal jedha? Isaayyaas kun mootiin nagaa akka dhufu dubbachuu isaa jedha. Isaayyaas 11:1-2 hidda dhiisee keessaa latiin ni ba'a. Dameen uumessa isaa keessaa ija ni godhata. Hafuurri waaqayyoo irra buufata. Hafuura waaqayyoo fakkaatti. Innis hafuura ogummaa fi hubannaa, hafuura gorsaa fi humnaa, akkasumas hafuura beekumsaa fi sodaa waaqayyooti. Luka Yesuus Kiristoos dameelee torba. Yesuus Kiristoos immoo Kiristoos sagalicha foon uffate jala. Inni isa Yohaannis 1:5 sagalichi jalqaba waan hunduma ture. Sagalichi waaqayyo ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture jala. Sagalichi jechichi dameelee torba qaba jechuun Yesuus Kiristoos dameelee torba qaba jechuudha. Isa kana dameeleen kunillee macaafa tokko beekumsaaf sodaa waaqayyoo echaa ka inni bal'aa gara jalaatti argamu baattuu irratti argitan. Inni echarraa kadha. Seera uumamaatii haga macaafa Iyyoob inni itti aanu macaafa gorsaaf humnaa macaafa raajotaa jechuudha. Inni macaafa ogummaaf hubannaa macaafa mootii Salamoon caala macaafa fakkeenyaa ga'u hedduu caalu inni gidduu miidilii sun macaafa faarfannaa macaafa fakkaattii jedhamee akkasaniin qoqqoodama yaaggeeffattoota keessa. Inni luqqisii Luqaas 22 kana booda Yesuus yommuu isin wajjin ture waa'ee kootiif kana Yesuus macaafa seeraa kana gara macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo gochuuf guutuu gochuudha. Beekumsa jechuun seera qofaa miti. Seerri Museen kenne ayyaanni fi dhugaan Yesuus Kiristoos seera beekumsa gochuudha. Bifuma seera shanan kan akka Iyyaasuu kan akka Iyyaasuu qofaa miti Saamu'eel kuwwan ittiin jiraatanii agarsiisanii ta'u seeran jiraatanii jechuudha gara beekumsaaf sodaatti jijjiiran. Macaafni faarfannaa laala Yesuus qoqqooda macaafa seera jedhee ta'u ittiin aanu immoo macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa jedhee qoqqoode. Achi keessaa maal xafame isheetti fakkeenya 1:3 irratti ibsan macaafa fakkeenya 1:3 fakkeenyota Salamoon ilma Daawit mootii Israa'el kana innis ogummaa fi barsiisa argachuuf ogummaa barsiisa waa'ee Yesuus Kiristoosiif raawwate jechuu. Kanaaf isarratti dabalame macaafni kunniin haala kanaan qoqqoodama jechuudha. Kallattiilee dameelee torba jechuudha dhaggeeffattoota. Yeroo kamiyyuu wantoonni wajjin deeman tokko beekumsiif sodaa waliin deema. Beekumsiif sodaa wajjin deema. Kun barumsa macaafa qulqulluu qofa irratti hin ta'in yeroo kamiyyuu beekumsi sodaa malee uumaa bu'aan qabu. Sodaa jechuun wanna beekan, kallattii beekan, daandii beekanii raawwachuu jechuudha. Sodaa jechuun wanta beekan karaa sirrii raawwachuu. Karaa hin beekiniin ala yoo raawwata sodaan jedha. Sodaan namni beeka. Iyyoob wanna waaqayyo sagalee waaqayyo wanna takka isarraa addan baasne jechuudha. Gorsaaf humna. Gorsi humna dabalataa namaaf hin kennine gorsa jedhama. Muummichi ministeeraa gorsaa qaba. Gorsaan kun kaayyosaa namni tokko nama waan ta'eef akka waaqayyo waan hundan beeku kallattii dadhabbina isaatiin kallattii diinagdeetiin yoo ta'e nama diinagdee barate waa'ee diinagdee sanii gorsi humna dabalataa kenna jechuudha. Yoo gorsi kun humna dabalataan kenne waa'ee diinagdee irratti gorsaan jedhamu. Waa'ee hariiroo hawaasaa yoo ta'e kallattii hariiroo hawaasaatiin nama hariiroo hawaasaa balate dabalataan gorsa dabalataa kennuufi qaba jechuudha muummicha ministeeraati. Hoo kanan ta'an garuu rakkoo inni ogummaaf hubannaa. Ogummaan hubannaan ala bu'aa hin qabu. Akka seera biizinasiitti abbaan biizinasii wanta tokko hojjechuun dur fedhii maamilaa hubachuu qaba. Yesuus wanta namni barbaadu laphee namaa keessaa beeka jechuudha. Hubataa ogummaa hundaan akka Yesuus Kiristoos hin jiru. Yesuus Kiristoos jechuun wanni hundi aboon hundi
Aangoon hunduu isaa harka waan ta'eef kallattii isaatti daandii isaatiin deemuu qabna jechuudha. Kanaaf kallattii Yesuus Kiristoositti daandii Yesuus Kiristoos dhiisee keessa latiin hin ba'a. Dameen duumessa hafuura Waaqayyoo irra buufata. Hafuura ogummaa, hafuura hubannaa, ogummaaf hubannaa, hafuura gorsaaf humnaa, hafuurri beekumsaaf sodaa Waaqayyooti. Inni Yesuus Kiristoos yaaggeeffattoota keenya. Tooppikiin inni lammataa kan waliin ilaallu har'a immoo kakuun moofaa yookiin seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera haarawaa yookiin seera hafuura qulqulluu jijjiiramu kan jedhu. Tooppikiin kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sirriitti gadi fageenyaan dhaggeeffadha. Tooppikiiwwatan aga wangeela dubbisu. Tooppikii kana oduun dubbisin dura wangeelli akka rakkoo qabuutti gaafa tooppikiin kun nuu gale wanni hunduu babbanamaa ta'e. Kanaaf yaaggeeffattoota keenya tooppikii kana sirriitti hubachuun baay'ee jireenya namaa keessatti wanni waldaan kiristaanaa kun ortodoksii, kaatolikii, kun immoo pirotestaantumtuuyyuu mulu wangeelii makaaniyyee wal qoqqoode tooppikii kana hubachuu dadhabu. Tooppikiin kun ijoo wanna hundumaa hubachuuf kanaaf sirriitti dhaggeeffadha. Tooppikiin kun maal jedha? Kakuun moofaa yookiin seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera haayaa yookiin seera laphee jijjiiramuu isaa jedha. Wanti karoorfame yookiin hojjetame waadaa galame tokko seera irraa qotamuu hubachuuf jalqaba wanta karoorfame raawwii isaa wal bira qabnee madaaluu qabna jechuudha. Akkuma kana seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera haaraa jijjiirra hubachuuf waadaa galamee fi raawwii isaa wal bira qabnee ilaaluun dirqama keenya jechuudha. Seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera haaraa jijjiiramuu hubachuuf luqqisiiwwan armaan gadii shanan sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Luqqisiiwwan kan keessattuu luqqisiin tokkoffaan Ermiyaas 31, 33 aga 34 baay'ee ijoo maaliif kakuu Waaqayyo nuu gale isa guutumatti kakuun moofaa maal akka ta'e akkamitti akka raawwatan kakuu waadaa Waaqayyo asirratti nuu gale jechuudha. Luqqisii ijoo luqqisiin baay'ee jaalladha. Luqqisii kan inni itti aanu Maatiyos 17 5:17 haga 20 abdii kakuu nuuf galame akka nuu raawwatu nuu ibsa jechuudha. Yesuus Kiristoos abdii nuu kenne asirratti. Hojii ergamootaa 2:33 irratti nuu raawwata. Roomee 7:4 aga 6 kakuun duraa gara kakuu haaraa ce'uu fakkeenya gaa'ilaatti fudhatee nu barsiisa jechuudha. Lammaffaa Qorontoos 3:1-18 kakuun moofaa akkamitti akka hojjechaa turee fi kakuun haaraa immoo warra akkamitti akka hojjetu addaan baasee nu ibsa waan ta'eef. Yaa dhaggeeffattoota keenya luqqisii kana sirriitti hubachuuf sirriitti dhaggeeffadhaa. Maaliif ijoo anaaf luqqisiin kun wangeela sirriitti nu erga luqqisii kana godhe waan ta'eef. Sababa luqqisiiwwan armaan olii tartiiban hubachuu dhabameef rakkoolee uumama. 3 luqqisiiwwan kun waan sirriitti hubatamuu dhabeef rakkoolee uumamu. Tokko amantoota ortodoksii fi kaatolikii ilaalchise. Seerri barreeffamaa gara seera hafuura qulqulluu jijjiiramuun beekuu dhabuu isaanii. Amantoonni kiristaanaa kan akka ortodoksii fi kaatolikii seerri hidhama seera barreeffamaa fi seera hafuuratii. Akkamitti amantaan kiristaanaa kan akka ortodoksii fi kaatolikii seerri keenya hidhama seera barreeffamaa, seera moofaa fi seera hafuuratii jedhu beekteef jedhuuf seerri amantaa kiristaanaa kan akka ortodoksii fi kaatolikii qixata. Seera gabatee dhagaa yookiin seera taabotaa, seera kakuu moofaa cimsuuf kenname jechuudha. Hidhama seera laphee namaa, seera hafuura cimsuuf kan kenne lachuu fudhatu jechuudha. Kanaaf namni seera laphee namaa jiraachuu danda'e, dhugaa jiraachuu danda'e. Seera gabatee dhagaa, seera taabotaa, seera moofaa namoo jiraachuu dadhabe kufe addaanuu cite dhugaa 100 jedha. Kanaaf kanaan jiraachuu waan hin dandeenyeef soba. Dhugaa kanaan jiraachuu danda'e. Kanaaf kana hidhamni isaa indaanoo wal qabsiisni maal ta'a? Soba. Kanaaf seerri kun hidhamaan har'a namni jiraachuu hin danda'u. Seera hafuuraa akkuma jirutti gara seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera hafuuraa jijjiirame waan ta'eef seera hafuuraa qofaan malee seera barreeffamaa, seera taabotaatiin namni jiraachuu hin danda'u. Hidhama isaatiin namni wanni tokko akkamitti hidhamaan jiraata? Seera barreeffamaatiin illee seera hafuuraatiin illee wal makaa kanaan jiraanna jechuun rakkoo waan ta'eef sirriitti keessa deebi'aati. Waa amantoota kaatolikiinaa fi ortodoksii ilaalaa jechuudha. Hidhama seera kanaatiin namni jiraata. Seera laphee namaa, seera taabonni hojii gurguddaa hojjechuu isaan illee hin beekne warri pirotestaantii inni laga addaan kuute, galaan addaan kuute waan baay'ee godhe har'a hoo
maaltu taabonni akkasitti mukarraa hojjetame seera laphee cimsuuf seera san cimsuuf hojjete sun Iyyaasuun laga Yordaanos addaan kute sun har'a taabota akkamiitu hojjeta? Taabota laphee namaa keessatti barreeffame hafuura qulqulluutiin malee taabota seera barreeffamaa kenname barreeffamaa mukarratti barreeffame sanii miti jechuudha yaa dhaggeeffattoota kun sirriitti isiniif haa galu. Har'a taabonni keenya kan nu dubbatu kan nu hundaa bu'u taabota laphee keenya keessatti barreeffame jechuudha. Kanaaf sirriitti amantoonni kiristaanaa kan akka Ortodoksii fi Kaatolikii seera gabatee dhagaa taabotaa fi seera laphee namaa haaraa ni fudhatu. Seera gabatee dhagaa taaboon erga gara seera laphee namaatti jijjiirame seera laphee namaa qofaan bulla malee seera lachuunii miti. Gabatee kakuu wanti kennameef sirriitti hubachuu qabna. Seera barreeffamaa yookiin seera moofaa hubachuuf seera ba'uu 24:12 haga 4 hubachuu qabna jechuudha. Maal jedha seerri ba'uu 24:11-12 amma Waaqayyo Musee an tulluutti ol ba'ii gara kookootti achi ture. Ani gabatee dhagaa seeraa fi abboommiin kun sabni akka ittiin gorfamu ani itti caafee nan kennaa jedhe. Abboommiin kurnan dhagaa lama irratti caafamee isa kakuu Waaqayyo saba isa wajjin gale cimsuuf kenname jechuudha. Keela kakuu moofaa seera san cimsuudhaaf jechuudha. Seera kakuu moofaati. Keessa deebisa gale yommuu ani gabatee dhagaa gabatoota kakuu Waaqayyo wanti isa wajjin ture gale caafisa fudhachuuf gara tulluchaatti ol ba'e guyyaa 4 halkan 40 tullucha nan taa'e. Yeroo san ani buddeena hin nyaanne bishaanis gabateen dhagaa taaboon seera hafuuratti har'ammoo seera barreeffamaati. Seerri keenya irratti hin jiraannu seera hafuuraa waan ta'eef gara akkuma jirutti wanni takka duudhaatiin gara seera maalitti jijjiirame hafuuraa waan jijjiirameef har'a namni taabonni isaa wanni hundi wanni qulqullummaa Waaqayyoo laphee keenya keessa waan ta'eef yaa sabaa kana sirriitti keessa deebitanii of ilaaluu qabdu. Inni lammaffaan immoo adeemsa fayyinaa waldoota hubachuudha qaba. Sababni seerri amantaa Pirotestaantii akka qoqqoodamu gahee guddaa taphate. Inni guddaa jechoota akka amanuuf jaalachuu hubachuu dhabu. Isaan illee amanuu jaalachuu akkuma seera barreeffamaatti fudhatan jechuudha. Amantoonni Pirotestaantii baay'een isaanii amanuu yaada qalbii jijjiirrachuu qofa. Namni guyyaa ba'eetu qalbii jijjiirrate nan amana jedhan amana jedhanii yaadu. Baay'ee isaanii jechuudha. Kanaaf amanuu fi jaalachuun adeemsa piroosesii cuuphaaf kennaa barbaadu qulqulluu keessa darbuu jechuu wallaaluu dhabuu isaaniif yaada dhaggeeffattoota keenya. Isaan illee xiqqoo rakkoon jira sirriitti isa kanaadha. Inni sadaffaan immoo seerri barsiisota raajitaa gara seera hafuura qulqulluu waldoota morman jechuudha. Baay'ee jechuudha. Har'a kan gorfamu hafuura qulqulluu kakuu moofaa keessatti gorsaan keenya raajota jechuudha. Raajii gorsuudha. Har'a kan nu gorsu hafuura qulqulluu. Meesa kana itti arganna. Luqaas 16:16 haga 17 seerri fi raajoon hamma bara Yohaannis cuuphat turan jechuudha. Seerri fi raajoon hamma Yohaannis cuuphat ergasii seera jalaa gara ayyaanatti jechuudha. Ergasii immoo wangeela mootummaa Waaqayyoon lallaban. Namni hundinuu dhiibbatee itti galuuf garuu seerri kan itti caafame keessaa gartokkee fidalaa hir'achuu irra waaqni filata. Seerri kun duultinni tikkitti doolcheen takka fidallee takka irratti gara seera hafuuratti jijjiirre. Akkasumas hojii ergamootaa 3:24 raajoon Saamu'eelii jalqaban jechuudha. Raajoon Saamu'eeluu raajiin jedhamtu ce'umsa waan ta'eef Saamu'eel booda kan akka onyuti Eeliyaas asitti jalqabe jechuudha raajoon Saamu'eelii qoqqoodee waldaa kiristaanaa istiraakcharii yemmuu Saamu'eel nama baay'ee amanamaa nama cimaa ofii isaatiif iyyuu maqaa raajii dubbatu qoqqoodee sirriitti istiraakcharii yoo jechuudha. Yohaannis hin ji'a Museen raajii cimaa kallattii Waaqayyoon argame garuu macaafa qulqulluu irratti Museen raajii hin jedhamne sababni isaa seeratu hin jirre har'a seerri raajii jedhu waan hin jirreef namni seera akka kennaatti waan jiruuf akkuma gizee yeroo Musee san Saamu'eelii seerri jechaa jalqabe Saamu'eelii hanga Yohaannis cuuphate isaa achitti Yohaannis cuuphaa fi asittii fi Saamu'eelii achitti warri jiran seeran hin jiran jechuudha. Seera wanna deeggaramee miti akka kennaatti jira. Isa asittis kennaadha. Isa achittis kennaa. Kanaaf wanna kun irratti wal nu mormisiisuun qabu. Har'a
seera hafuura qulqulluu waan ta'eef hafuura qulqulluun gorfamnaa. Gorsaan keenya hafuura qulqulluudha. Seerri raajiin jiru jechuudha. Akka kennaatti garuu kennaan ni jira. Waan nu mormisiisu hin qabu. Rakkoon armaan olii sadeen kana. Kanaaf malli furmaataa luqqisii armaan gadii shanan sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Qabiyyee barreeffama kiyyaanoo kanaan luqqisiiwwan kana jechuudha. Keessattuu Ermiyaas kana sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Ibsa kakuu Ermiyaas 31, 33 haga 34 nuuf galame tokko tokkoon jira. Macaafa kakuu haaraa hubachuun dura kakuu macaafa raajii Ermiyaas sirriitti beektaa'uun dhibba hubachuudhaan beektaa'uun dhibba argan hubadhee wanni hunduu naa galaafe. Kanaaf bakka kanatti xiyyeeffadhee eega ani luqqisii Ermiyaas 31, 33 sirriitti hubadhee dhoksaa macaafa qulqulluun hedduun naa gala jechuudha. Anaaf jechuudha yaa dhaggeeffattoota. Ana kan jijjiirisin waan jijjiiruuf kanaaf sirriitti xiyyeeffadhaa. Ermiyaas 31, 33 aga 34 kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Innis ani bara san Israa'eliif galu kanatti fufee jira. Kakuun galu Waaqayyo jira. Seera koo yaada isaanii keessa nan ka'a. Yaa seera koo yaada isaanii keessa nan ka'a. Dura kakuu moofaa keessattuu Iyyaasuu 1:8 irratti seera halkanii guyyaa dubbisi nyaadhu yaada kee keessa kaawwadhu. Kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoon kan yaada keenya keessa kaawwatu akkuma barreeffama biyya lafaa kana Waaqayyoo duun ta'in nutu kaawwata. Har'a humna hafuura qulqulluutu nu kaasitu garaa keessan keessatti caaffadhu. Kakuu moofaa keessatti illee nu fedhii foonii keenya keessatti nutu caaffata. Har'a humna hafuura qulqulluutu nu caafa jechuudha. Ani Waaqayyo nan ta'a. Isaan saba koo ni ta'u. Wanna tokko humna hafuura qulqulluun seera kee yaada keenya keessa nu kaa'a. Garaa keenya keessatti nu ayyaan humni gargaarsa jira jechuudha kakuu haaraa keessatti. Ani ishee ufufee akkas jedha. An Waaqayyo isaanii nan ta'a. Ani yakkaa isaanii nan dhiisa. Inni biraa 34 irratti yakkaa isaanii nan dhiisa jedha. Yakka itti aansee jechumatti oola. Koomaa godhe cubbuu isaanii deebi'ee isaaniitti lakkaa'u. Haa dhaggeeffattoota har'a wanni namni hubachuu qabu inni tokko asirratti yakkaaf cubbuun tokko odummoo tokko ta'e deebi'ee irra barreeffama. An nama baay'ee yeroon barsiisu yakkaaf cubbuun gargara jedheen barsiise. Bakka kanatti kitaabni dogoggora qaba jedheetoo paastariin naan mormeen jira jechuudha. Kitaabaa miti dogoggora hin qabu. Ilaalchi kee waan seera Waaqayyoo sagalichi jechicha Waaqayyo ta'e kana mormuu jechuudha. Kana jechuun sagalichi kun jijjiiruun hin danda'amu. Seera waldaa kiristaanaa ittiin bulmaataa ni jijjiirama. Seera waldaa kiristaanaa hunda seera kanan deeggarre. Seera waldaa kiristaanaa fooyyessuu ciyaalu malee sagalichi jechichi Yesuus Kiristoos waan nan fooyyessinu miti. Inni beekumsa keenya dhool. Asirratti ani Waaqayyo nan ta'a. Isaan saba kun ani yakkaa isaanii nan dhiisa. Yakkaa jechi kun wanna dhiifamu waan dura ta'e jechuudha. Yakka irra daddarbaan namicha tokko hundumaa irratti cubbuu mursiise jedha. Irra daddarbaan kunoo irra daddarbaan Addaam seera uumamaa keessatti muka irraan nyaatiin jedhan nyaate ta'u cubbuu hunduma keenya irratti mursiisan jechuudha. Yakkaan isallee echarraa argan Roomee 5:18 irratti irra daddarbaan namicha tokko hunduma irratti cubbuun kunoo kallattii kamiin dhiifamu? Kallattii cuuphaan laphee keenya irraa dhiqama jechuudha. Kanaaf cuuphaa fayyinaaf jechuudha. Inni sadaffaanuu cubbuu isaanii deebi'ee isaaniitti wanni lakkaa'u wanna irra deddeebi'amee hojjetu ulaa garagaru. Wanna irra deddeebi'ee guyyaa guyyaan hojjetu. Inni furmaan cubbuu kana har'a maali? Dhiiga Yesuus Kiristoos jechuudha. Namni wanni kamiiyyuu dhiigni hin jigin dhiifamni hin jiru. Har'a kan nuu dhiifamu cubbuun keenya. Aarsaa Yesuus Kiristoos lammata alachuun dirqamachuudha fayyuudhaaf. Lammata sagalicharra jechicharra Yesuus Kiristoos irra namni lammata dhalatiin hin fayyine cubbuunis hin dhiifamu. Har'aa kan du'eef Yesuus Kiristoos warra aarsaa ofii godhatan jechuudha. Foolii gaarii, foolii urgaan har'a foolii Yesuus Kiristoos waan ta'eef fooliin urgaan
fooliin urgaan Yesuus Kiristoos waan ta'eef gara Waaqayyoo dhiyaachuuf foolii kana kallattii Yesuus Kiristoositti fayyuun dirqama waan ta'eef yaa dhaggeeffattoota kee lammata dhalachuun Yesuus Kiristoos. Kanaaf cuuphana sirraa fayyina ta'uu sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Laala. Ermiyaas 31:33-34 irraa qabxii gurguddoo 5 arganna. Qabxii gurguddoo adda addaa 5. Kun tokkoo miti. Inni tokkoffaan seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. 2 garaa isaanii keessatti nan caafa. Yaada isaanii keessa garaa isaanii keessatti nan caafa. Kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo yaada keenya keessa nuti kaawwata jechuudha. Isa illee jecharraa argata. Wangeela Iyyaasuu 1:8 irra garaa isaanii keessatti nan caafa. Kakuu moofaa keessatti garaa keenya keessatti kan caafatu nu'u jechuudha. Har'a Waaqayyo jechuudha. Yakkaa isaanii nan dhiisa. Cuuphaa furmaan jechuudha. Yakkaa jechuun irra daddarbaa namicha tokko inni Addaam hojjete laphee Addaamirraa gara aaltummaa gara keenya tokko hunduma cubbamoota godhate. Roomee 5:18 dubbisaa. Cubbuu isaanii deebi'ee isaaniitti hin lakkaa'u immoo wanna duddeebnee hojjenne. Cubbuun kun dur qabeenya qaban keessa, loon qaban keessa, guuggee qaban keessa qalanii aarsaa godheen dhiifama. Har'a immoo dhiiga Yesuus Kiristoos foolii urgaa, horii gaarii kan keenya godhachuun dhiiga san aarsaa dhiyeessinee nu dhiifama jechuudha. Si'achi namni tokkollee nama biyya isaati Waaqayyo bari'ee gorsuun barbaachisu. Kun immoo raajota jechuudha. Raajoon nun barbaachisan jechuudha. Humna hafuura qulqulluutiin hafuura qulqulluu fudhachuudhaaf. Laala asirratti tokko seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Waaqayyotti amanuu humna hafuuricha hafuura fudhachuun dirqama keenya jechuudha. Ani garaa isaanii keessatti garaa keenya qulqulleeffanneetu yakkaa nu dhiifame. Kanneen guutuu jechuudha. Laala yaa saba keenya, yaa saba Itoophiyaa dhaggeeffadhu sirriitti barumsa qaba. Luqqisiiwwan Ermiyaas 31:33-34 yommuu ibsamu yaada keenya ilaalchisee laala. Ermiyaas 31 seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a yommuu jedhu kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo yaada keenya keessa kan nu godhu nu malee Waaqayyoo miti jechuudha. Kakuu moofaa keessatti isallee Iyyaasuu 1:8 macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii guyyaa waa'ee isaa yaade karaan kee akka wal si qixxaatu wanta hojjettu maca Iyyaasuu kanarraa dubbisi. Isa biraallee ishii diyaagiraamii kanarraa waan guddaa gatte. Kakuu moofaa keessatti yaada keenya maalirratti hi'uu qabna? Seera Waaqayyoo halkanii guyyaa dubbisuu. Kakuu haarawaa keessatti yaada keenya maalirratti hi'uu qabna? Hafuura qulqulluu Roomee 8:6 dubbisuu hin dandeenya. Garaa keenya ilaalchisee luqqisiiwwan kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo garaa keenya keessa caafamuu mul'isu. Maatiyos kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaataa ati kan ayyaanamtee isa kana waaqa jiru mul'ise malee yaadni ifuuni la. Inni Waaqayyotu waaqarraa mul'ise malee kakuu moofaa keessatti yaadni garaa Yesuus laphee Yesuus hin qabne jechuudha. Kakuu moofaa keessatti laal asirratti Maatiyos jechuun bara ce'umsati gara waldaan ceene har'a humna hafuura qulqulluu gizee fudhate kakuu moofaa bara ce'umsaa keessatti wangeelli kan barreeffame. Akkasumas Maatiyos 17:5 utuu kana dubbachaa jiranii kun duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaan uwwisee sagalichi duumessa keechan kun ilma koo jaalatamaa gammachuun kun isaarraa qota dhagaa jedhudha. Waaqayyo dubbata malee har'a garaa Yesuus Kiristoos laphee Yesuus Kiristoos qabaannee inni nutti hin dubbatu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya yakkaa isaanii nan dhiisa yommuu jedhu cuuphaa furmaata cubbuu isaanii deebi'ee isaaniitti hin lakkaa'u yommuu jedhu dhiiga Yesuus Ermiyaas 31:34 amantoota adeemsa fayyinaa hin beekneef hordoftoonni amantoota tokko amanuun malee cuuphaa mootummaa Waaqayyoo hin galu jedhu. Haa ta'u malee kaayyoon cuuphaa gara Ermiyaas 31:30 nu deebisa. Ermiyaas 31:34 ana yakkaa isaanii nan dhiisa cubbuu isaanii deebisanitti. Ermiyaas 31:34 irraa wantoota adda addaa lama wal dhiifamuu fi wanta irra deebi'ee lakkaawwamu arganna jechuudha. Kunis cuuphaa fi dhiiga Yesuus Kiristoos irraa raawwata. Yakkaa isaanii yommuu jedhu maal jechuudha? Uumama 3:4-7 bofichi immoo deebisee dubartiidhaan hin duutan isin ija mukichaarraa yeroo nyaattan iji keessas ni banama hamaaf gaarii beekuudhaan akka Waaqayyoo taatan Waaqayyo ni beeka jedhe.
dubartiin ija mukichaa nyaata gaarii ta'u isaa fi ija hamaa kan tolu ogeessa nama gochuudhaaf gowwoomsuu ta'uu argite. Ija isaa irraa kutattee nyaatte. Abbaa manaa isheetillee wajjin tureefis immoo ni ilaaltee ni nyaatan. Yommuu lamaan isaanii jibanan qullaa ta'uu isaanii beekanii kana irratti isaan baala harbuu bubbuqsanii maxxoo ni isaa hojjetu. Hamaa fi gaarii kana muka rakkaa kana muka hamaaf gaarii kanarraa waan laphee isaanii irratti laphee Addaam fi Hewaan immoo sanyii isaanii waan ta'eef seera aaltummaa waan ta'eef aaltummaan isa ofirraa hubna jechuudha cuuphaa. Cuuphaan keessattuu kaayyoon cuuphaa Roomee 5:8 eegaa akkuma irra daddarbaan nama tokkicha hunduma yakkaa mursiisila. Irra daddarbaan nama tokkicha oonyu Addaam. Hunduma qajeelummaan nama tokkichaa immoo hunduma irra firdii qajeelaa. Kan Addaam hammeenya san ofirraa hiquun kan Iyyasuus Kiristoosin kaana jechuudha. Akkuma abboommaaduun nama tokko baay'ee cubbamoota godhu. Abboomamuun nama tokko baay'ee qajeelota. Seerri irra daddarbaa baay'ee gidduu lixa. Garuu irra daddarbaa baay'een immoo ayyaana Waaqayyoo caala baay'ata. Seera kakuu haaraa keessatti namni tokko amanaa jechuu wantoonni 3 guutuu qaba jechuudha. Dirqama wantoota 3 amanaa kan nama godhu. Jechi amanaa jechuun seera hafuuraa waan ta'eef kallattii hafuuratiin yaaduu qabu ture. Waldoonni kunniin waldoonni baay'ee isaanii ilaalaa cuuphaan fayyinaa fi miti malee cuuphaan dhuguma ba'uudhaaf dhugaa ba'uudhaaf gizee bishaan keessa lixanii ka'asan du'anii du'aa ka'uu mul'isuuf jecha hafuurarra jiru ammallee akkuma warra Ortodoksiif Kaatolikii jee waldoonni akkanaa kun. Tokkoffaa Yohaannis 5:7 inni bishaan cuuphamee dhiiga dhangalaasuuf dhufe isa kanaa. Innis Iyyasuus Kiristoos. Inni bishaan duwwaa miti. Bishaan dhiigan dhufe malee hafuurri qulqulluun kana dhugaa ba'a. Hafuurri dhugaa baatuu 3tu jira jedha. Macaafarra dubbisaa jala isaatirra hiikasa. Dhuga baasuu 3 wanti waaqaa keessa dhuga baatuu 3 jira. Isaanis hafuurichi tokko bishaanichi 2 hafuura qulqulluu fudhachuu qaba namni tokko jechuudha. Bishaanin dhiiphaa jechuudha. Dhiigichi kennaa irbaata qulqulluu. 3 sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Isaan kun isa namni dhugaa ba'a kana fudhatu eega hin taane inni Waaqayyo dhugaa ba'u immoo ni caala. Namni 3 dhugaa hoo ba'e ni fudhatama. Inni 3 kun dhugaa hoo ba'e immoo isatu caala jechuudha. Dhugaan Waaqayyoo isa inni ilma isaatiif dhugaa ba'eedha. Keessattuu 10 lakkoofsa 10 maal jedha? Namni ilma Waaqayyoo dhugaa kana of namni Waaqayyootti amanu dhugaa kana of keessaa qaba jechuudha. Dhugaa 3 kana tokko bishaanichi, hafuurichi fi dhiigichi of keessaa qaba jechuudha. Namni tokko amanaa ta'uudha. Hoo kana of keessaa hin qabne namni Waaqayyo hin amanne isa Waaqayyo ilma isaatiif dhugaa ba'e waan amanuu dhiiseef Waaqayyo soobduu godhe jechuudha. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne eega dhugaa isa kana jireenya bara baraa ilma isaa keessaa argama. Namni ilma Waaqayyoo qabatu jireenya qaba. Namni Waaqayyoo hin qabne jireenya hin qabu. Wabaatuu kana hafuurichi, dhiigichaa fi bishaanichi tokko hafuureef qulqulluu fudhachuu, 2 lammata dhalachuu, dhiiga Yesuus Kiristoos, aarsaa Yesuus Kiristoos keenya fudhachuu, inni 3 cuuphaa kennaa irbaata qulqulluu fudhachuun dirqama akka ta'e sagasirraan hubannachuu. Tokkoffaa Phexros 3:20-21 isin hafuurota namoota warra dura bara Noohii yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan eeggatan tureef isaaf hin abboomnan hafanidha. Markaba kana keessaa namni muraasni kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolan kun fakkeenya cuuphaa isin amma ittiin ooltanii. Cuuphaan tokkoffaa Phexros 21 dubbisa. Kunis fakkeenya cuuphaa bara Noohii keessa markabni sun uduun hojjetamne ooluu hin danda'an jechuudha. Har'allee yoon cuuphamne ooluu akka hin dandeenye 21 tokkoffaa Phexros 3:21 dubbisa. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa
ka'uu Yesuus Kiristoos yaada garaa namni hin ceephamne argachuuti Waaqayyotti himatanii malee waan ittiin xurii dhagna dhiqatanii miti. Waan xurii dhiqatanii miti. Inni du'aa ka'uusaa gara Waaqayyo ol ba'e gara mirga Waaqayyoo jiraata. Waldaan kiristaanaa macaafa Maatiyos 26:28 kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabbate san cimsuuf dhiifama cubbuu namoota baay'eetiif dhangala'aa. Dhiigni Yesuus Kiristoos dhiifama cubbuuti. Dhiifama gochuu. Kanaaf Maatiyos 26:28 dubbisa. Dhiigichi akka dhiifama cubbuutiif jiganii ibsa jechuudha. Yohaannis 6:50 foon koo nyaadhaa dhiiga koos kan dhugu. An isa keessan jiraadha. Anis isaan keessan jiraadha. Abbaan inni jiraatan akka na erge ani immoo sababii abbaa akkuma jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif ni jiraata. Kanaaf tokko cuuphaan kennaan irbaata qulqulluu barbaachisaa ta'uu luqqisii kanarraa sirriitti hubanna. Ermiyaas lammaffaan Ermiyaas 31:33-34 yaadatti qabachuun abdii bara ce'umsaa keessa Yesuus nu kennetti ce'uu qabna jechuudha. Jalqaba irratti wangeela dubbisuun dura wangeela kakuu haaraa dubbisuun dura Ermiyaas 31:33 kakuu achi irratti Waaqayyo nu kakate yaadatti qabachuun gara ce'uu qabna jechuudha. Rakkoo guddaan jiru sababa Ermiyaas 31:33 jiru osoo sirriitti hin hubatin hiika Yesuus abdii Maatiyos 5:17-20 irratti kenne hubachuu dhabuudhaan dogoggora guddaa keessa seenna jechuudha. Anis akka dhuunfaa kootitti luqqisii Maatiyos 5:17-20 hubachuu dhabuun wangeelli waggoota 7 hanqina qaba jechuudha. Maatiyos 5:17-20 jedha. Yesuus seera fi barsiisota raajotaa diiguuf hin dhufu isaan raawwachuu dhufe malee. An dhugumaa isinitti himaa hamma waaqni lafni badutti seericha keessaa fidan xinnaan tokko yookiin gara tokko badin hin badu. Kanaaf namni abboommii kan hunduma xiqqaa keessaa diiguu tokko diigu. Namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessa hunduma irra xinnaanii jedhama. Namni abboommii kan eegee barsiisu mootummaa waaqaa keessa guddaanii jedhama. Yaaqeffattoota jalqaba irratti kakuu kakale maal akka ta'e maalummaa kakichaa waan hin hubanneef luqqisiin kun abdiin kun nu galuu dideetu yeroo baay'ee hojii rakkanna jechuudha. Ani yeroon aman gara waldaa warra Ortodoksii seerri muunsee seerri taabotaa gara kakuu haaraa hin jijjiirre. Maatiyos kanarratti hundaaniidha. Seera barsiisota raajota seera jechuun macaafni seera beekumsaaf sodaa Waaqayyootti jijjiiramuuf seera uumamaa haga macaafa Iyyoob duratti baattu ibsaa dameelee 7 qabu sannisiifse. Barsiisonni raajotaa kan jedhu immoo raajonni immoo macaafni gorsaaf humnaa. Macaafonni kakuu moofaa keessatti gara hafuuraan jijjiirame. Taabonni seerri taabotaa har'allee hin jira jedhan kanarratti hundaanii garuu inni kan jechuu barbaade. Seera barsiisonni raajota wanni raawwata waan dura waadaa galameedha. Waadaa Ermiyaas irratti galee kana siniifin raawwadhaa. Seera keechaa fidalli takkaan baduu akkuma jirutti sinii raawwadhan jechaa jira Yesuus Kiristoos. Kanaaf kakichi maal akka ta'e waan addaan hin hubamneef nu galuu dida jechuudha. Sadaffaan raawwii kakuu Ermiyaas 31:33 gale abdii Yesuus Maatiyos irratti nu kenneef raawwii nu raawwatame jechuudha. Echarratti hojii ergamootaa 2:33 irratti nu raawwate. Guyyaa hafuurri qulqulluu gara biyya lafaa bu'u. Guyyaa san nu raawwate jechuudha raawwissaa. Arfaffaa seerri barreeffamaa jalaa gara seera hafuuraa ce'uu keenya jedha. Laala asirratti echarratti Roomee 7:1 qabeetu.
barri waldaa kiristaanatiif barreeffame laala inni kun yaa dhaggeeffattoota keenya. Laala. Wangeellaan arfanii fi hojiin ergamtootaa ce'umsa keessattuu hojiin ergamtootaa bara waldaa aduun ta'in bara ce'umsaa keessa gara waldaa gara ooddiitti ceenu jechuudha. Kun immoo bara waldaa kiristaanatiif. Roomee 7 seera fakkeenya gaa'ilaa. Seera fi fakkeenya gaa'ilaa jedhamata dureessa. Roomee 7:1 isiniif hin dubbisa. Yaa obboloota koo isin warri seera hubattanitti nan dubbadha. Seerri hamma namni jiru duwwaa nama irratti gooftummaa akka qabu hin beektaniire. Fakkeenya dubartiin heerumte tokko hamma abbaan manaa ishee jirutti duwwaa seera itti hidhamte jara. Abbaa manaa ishee yoo du'e garuu seera ittiin abbaa manaa ishee san hidhamte hiikamuu isheeti jedha. Ammallee akkuma kana macaafni qulqulluu kakuu moofaa seerri taabotaa gaafa kakuu haarawaatti gaafatu seera san jalaa baanee gara seera hafuuratti ce'uu ni dandeenya jechuudha. Egaa akka kana abbaan manaa ishee utuu jiruu dhiira biraa wajjin yoo jiraatte ejjituu jedhamti. Akkuma kana nus seerri kakuu moofaa seerri taabotaa yoo jiru waan biraati seera hafuuratti yoo ce'en ejjituudha. Garuu seerri kun waan du'eef gara seera hafuuratti ce'uu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kana obboloota koosi warri duudhaan dhagni Kiristoos taata turtan seera isa itti hidhamtan turtan jalaa hiikamtan erga duunee du'aa kaane jechuudha. Seera hafuuratti ceene jechuudha yaa dhaggeeffattoota keenya. Inna seera moofaa jala fakkeenya gaa'ilaati ba'uu keenya. Warra waldaa kiristaanatiin seera taabotaa jira. Seera lapheetti. Roomee 1:7 fakkeenya seeraaf gaa'ilaa fakkeenya gaa'ilaatiin sirriitti nu ibsa waan ta'eef isa kana sirriitti hubachuun ga'ee tokko keenya. Inni 5ffaan ibsa akkamitti seerri barreeffamaa hojjechaa ture amma immoo seerri hafuura qulqulluu hojjetaa jiru ibsa laalama kun ibsa seerri duraa seerri taabotaa akkamitti akka hojjechaa turee fi seerri laala kanuma dura akkuma isin jedhe barri waldaa kiristaanaa bara kamirraa ergaa warra Roomeeti asa Evangeelli barreeffame bara waldaa kiristaanaa keechi. Barri waldaa kiristaanaa kana keechi ammallee kun kan barreeffame lammaffaa Qorontos 3:1-10 ilaala asirratti. Maali amma keessa deebitanii ofii keessanii dubbachuu jalqabdaniire. Kanammoo maal jechuudha? Amma keessa wal kiristaanota nuun jedhama jechuudha. Amma keessa deebitanii ofii dubbachuu jalqabdaniire. Kunoo warra amane warra Iyyasuus Kiristoos waldaa'an. Amma warri Kiristoos hin amanne ofiif dubbatatu jechuudha. Ofiif dubbatatu immoo warri Kiristoos aman warri qaamna laphee isaa laphee goone wanni hundumaa laphee sagalee Waaqayyoon nu dubbata jechuudha. Yookiin akka namoota tokko caafata nuuf dubbatu gara keessan yookiin argachuu barbaachisaa moo kana jechuun immoo yookiin akka namoota tokko caafata nu dubbatu fiduu yookiin biraa argachuu caafata kana jechuun immoo warroota kakuu moofaa keessatti caafanni nu dubbatu kakuu moofaa keessatti caafanni dubbatu taabota caafatichi gabatee dhagaa irratti barreeffame jechuudha. Har'a hoo caafanni nu dubbatu Iyyasuus Kiristoos amantiin garaa keenya keessa isa jechuudha. Caafanni Kiristoos warra nu hojjennu ta'uun keessan beekama. Caafatichi dhagaatti oduu hin ta'in garaa namaatti caafame. Dur gabatee dhagaa taabota irratti kan caafame laga addaan kuta waan hundaanuu har'a kan laphee keenya keessatti caafame jechuudha. Amanannaan nu Kiristoos biraa qabnu kan akkasiiti. Nu ofii keenya waan tokkollee nu biraa ba'a jennee waan himachuu dandeenyu hin qabnu. Hamma danda'amaa Waaqayyo biraa. Osuma seera caafamee kenname hojjechiisuu danda'a. Seerri caafamee kenname du'a barata. Hafuurri garuu jireenya. Seerichi gabatoota dhagaa qirxamee yeroo kennametti ulfina mul'ate. Booddee darbaa adeemiyyuu calaqqisni fuulli Musee yeroo sanii jabaa waan tureef ija saba Israa'el ejjechuu hin dandeenye. Akkasumas Luqaas lammaffaa Qorontos 3:1 irraa kan barreeffameef namoota lammata dhalatan
waldaa kiristaanaa malee namoota hundaaf miti. Luqqisii lammaffaa Qorontos 3:1 hubachuun haala barreeffama macaafa qulqulluu gabaabinaan ilaalla. Wangeelli afran oduu misiraachuu namoota hundumaaf labsa jechuudha. Hojiin ergamootaa hojjettoota namoota hundumaaf labsa jechuudha. Hojii ergamootaa namoota hundaa dhalachuu waldaa kiristaanaa fi Phaawulos labsa. Roomee hanga Yihudii namoota Iyyasuus amanan lammata dhalataniif waldaa kiristaanaas balleeffame. Mul'anni cuuffaa macaafa hundumaati jechuudha. Lammaffaa Qorontos 1 amma keessa deebinee ofii dubbachuu jalqabnee yookiin akka namoota tokko tokko caafatan nu dubbatu gara keessa fiduu yookiin simbiraa argachuu barbaachisaa ta'e. Kana jechuun kakuu moofaa keessatti osoo hin amanin dura ofii keenyaa dubbatanna yookiin kakuu moofaa keessatti taabonni nuuf dubbatu nu barbaachisa. Eega amannee garuu caafata keenya hafuura qulqulluun nu dubbata jechuudha. Guyyaa har'aa kan nu dubbatu hafuura qulqulluu hafuura gooftichaati malee nu uumte jechuudha. Nu warra kiristaana ta'anii fi warra kiristaana hin ta'in garaagarummaa qabna jechuudha. Warra kiristaana ta'an kiristaanotaaf kan dubbatu sagalee keenya keessa hafuura qulqulluu jecha waaqayyoo laphee keenya keessa buufate. Taabota laphee keenya keessatti jechuudha. Warri kiristaana hin ta'iniif ofii dubbatacha jechuudha. Kakuu moofaa gizee Musee gizee Iyyaasuu isa moofaa keessatti kan dubbatu taabota isa barreeffama isa taabota irratti wannoo ta'e laga addaan kute waan hunda waan baay'ee hojjeteef taabonni har'a taabota laphee keenya keessatti jechuudha. Lammaffaa Qorontos 10:12 irratti nu warri ofii dubbatan san of lakkaa'uudhaaf nu warra ofii dubbatan sanitti of lakkaa'uudhaaf yookiin isaan of qixxeessu ija hin jabaan. Isaan ija ofii isaanii wal safaru. Walii isaanii of qixxeessu. Kun gowwummaa isaaniiti. Nuyi garuu safara malee of hin janyu. Of jajuun keenya isa Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuuf kenne nuuf laannan nu immoo ittiin isaan bira geenyu ba'u. Lammaffaan Qorontos 3:1 amma keessa deemnee ofii dubbatachuu jalqabnee yommuu jedhu waldaa Qorontos rakkoo ofii dubbatachuu akka qabdu mul'isa jechuudha. Waldaan Qorontos rakkoo ofii dubbatachuu waan qabduuf akkas jedha har'a waa waldaa wanni nu biraa waan dubbannu hin qabnu jechuudha. Inni nu dubbatu, inni nu faradu, firdiin hundumtuu, daangoon hundumtuu, dhaboon hundumtuu harka isaa waan ta'eef dhaggeeffattoota keenya. Bara Musee keessatti taaboon seerri barreeffamaa hojii gurguddaa hojjetu argina. Bara keenya keessattuu taabota laphee keenya keessa isa nu dubbatu, isa nu faradu waan qabnuuf kanarratti hundoofnee jiraanna. Dhaggeeffattoota keenya lamni kiyya guyyaa irraa kanumaan xumura. Waan dhaga'umaa obsaan dhaggeeffattaniif immoo wangeela akka waliin labsinu sheerii, sabskiraayibii gochuun waan na gargaartaniif akkasumallee fooloo gochuudhaan waan na bira dhaabbattaniif sagalee Waaqayyoo wajjin lallabamaa namni tokko gubaa gochuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo bantii waaqarraa sin haa eebbisu. Waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Sagantaa yuutuubii biraatiin aga yookiin tiiktookii biraatiin aga walitti deebinu nagaan turaa. Nagaa viidiyoo biraatiin yeroo gabaabdutti wal argina. Nagaa.